Har'ammoo bakka mana kiyyaan isin daawwachiisaa na waliin tura eessumaayyuu hin deebina. Manni kiyya dhumatee jira moo hin dhumanne maalirra gahee jira hanga ammaatti kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Imalli keenya walumaan haa ta'u, walumaan haa deemnu kunoo akkanatti miila luka qullaan deemaa jira. Luka qullaa yoon isiniin jedhu kophee duwwaa isinitti fakkaatin immoo kophee ofirraa qaba. Akkas baajaajii yookiin immoo gaariidhaan miti isiniin jechuu barbaadetan ishii. Ashama harka fuunee jirra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'eetu guyyaa har'aas viidiyoo walitti deebinee jirra. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii koo taatanii na hordofaa jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaa har'aa karaa deemaa jira. Walumaan haa deemnu. Lafoon deemaa jira yookiin luka duwwaa jechuudha. Luka duwwaa yoon isiniin jedhu miila duwwaa osoo hin taane kophee ofumarraa qaba garuu baajaajii yookiin immoo gaariin hin jirtu jechuu barbaadetan ishee geessanii akkasitti hubadhaa malee luka duwwaa jennaan kophee duwwaa isinitti hin fakkaatin jechuudha. Har'a bakka mana kootiin deemee isin daawwachiisa jechuudha. Manni kiyya eegalamee jira moo hin eegalamne? Yoo eegalames hanga ammaa maaliif ture? Hanga ammaa akkamitti dhumachuu dide? Maal ta'eeti kan jedhu viidiyoo isinii qooda. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee aaree jira. Isa dhugaa jechuudha. Baay'een aaree. Yaa aaree somaa gochuu hin danda'u garuu baay'een aaree dhimma mana kiyyaatiin wal qabatee jechuudha. Aarii akkana hin jedhamnetu natti dhagahame jechuudha. Maaliif jennaan wanti tokko gaafa jalqaba gaafa nan eegalu hangana hin tura jedhee hin eegalle waanuma dafee na dhumatu natti fakkaate. Yeroo jalqaba eegalamullee immoo shaggaan adeemaa ture dafee na hojjetamaa ture. Dhabamee osoo hin taane turullee osoo hin taane nama dafee fixuuf fakkaatanii dhakaan fudhatanii qarshii isaa dursa fudhatanii qarshii xiqqoodha qarshiin isaanii na biratti hafu qarshii baay'ee irra caala fi qarshii dursaniiti kan fudhatan jechuudha. Mana warroonni hojjetan jechuudha. Garuu erga qarshii fudhatanii booda immoo ni galabbataman yookiin ni jijjiiraman jechuudha. Akka dura rakkannee maalodhaa hin hojjennaa hin turru jedhanii narraa fudhatan san gaafa mootii hojiitti seenan antini godhan jechuudha. Hanga duraa san ni hanqatanii jechuudha. Bakka duraa san ni hanqatan jechuudha. Erga qarshiin harka isaanii gahee nama biraan hojjisiisa jechuudhaaf qarshii baay'ee fudhatanii isaan nan dhiisee nama biraatiyyuu nan eegalchiisa jechuudhaaf qarshiin isaan fudhatan qarshii xiqqaa miti. Gaafa san garaan laafeef maaliif jennaan namni rakkadhe yoo jedhe silaa hin hojjetanii gara fuulduraallee qarshiin kun kanuma isaanitti ta'a waan ta'eef iyyuu rakkoon qabu jedhee akkasitti qarshii san fudhatan jechuudha. Garuu erga hojiitti seenanii immoo ni qaxaroon isaanii qaxaroo miti. Har'as ni qaxaru borus ni qaxaru. Maal jechuu barbaadetan gaafamatti gaafa mana hojjisiistan dursitanii qarshii keessan qarshii irra caala hin kennina. Qarshii irra caala hin kennina. Harkatti qabattanii adeemsa isaan hojii keessa hojjetanii akkasitti yoo kennitanii malee namni gaafa qarshii fudhate yookiin hojii biraa iddoo biraatitti eegaluu danda'anii yookiin immoo itti sababa garaagaraa baay'isanii amma ani kanaan rakkadhe akkasii jechuudha. Guyyaa tokko yoo eegalan guyyaa lammaffaa addan harkaa kutan jechuudha. Kanaafiyyuu namaaf garaa laaftanii warroonni mana gara fuulduraa ijaaruutti jirtanii dursitanii qarshii irra guddaa
akkanaa qaba. Asirratti baay'ee tokko rakkadhee sa'aatiin inni barbaadetti naaf xumuruu hin dandeenye jechuudha. Silaa akka yaada kiyyaatti qaata mana kana nama xumuruudha. Garuu immoo homaa gochuu hin danda'u. Innaa iddoo manaa geenyee jirra jechuudha. Inni kun maal dhaseetanii feerroodha. Feerroon akkanatti hidhama jechuudha. Innaa kinoo dura gara harka mirgaatti kan jiru kuni harka bitaatti kan jiru kuni akkanattidha kan bitamu shoboowwan kun jechuudha. Innaa erga akkanatti bitame booda akkanatti walitti hidhameetii maal ta'a ni dhaabbataa jechuudha. Iddoon inni dhaabbatu ni jira waan ta'eef akkanatti dhaabbata. Inni kuni feerroodha isin jechuu barbaadetanii feerroon kana fakkaata. Jabaa akka feerroo gaafa jedhan kennu feerroon jabaa akkanaa kanashii hangana jabaata jechuudha. Jabinni inni qabu hanganaa jechuudha. Akkanatti hidhama erga hidhamee booda yeroo dhaabbatullee isinitti argisiisa. Feerroo jechuudha. Yeroo dhaabbatu kanneen amma inni dhaabbate kun jechuudha baay'ee dheeraadha. Viidiyoo irratti galchuudhaaf baay'ee dheeraadha jechuudha. Baay'ee dheeraadha qomatiin isaanii yoo qomatii manaatiin waan ta'eef akkasitti dhaabata. Isin jechuu barbaadetanii yeroo dhaabbatus akkas isin argisiisa ni ilaaltu. Inni kun maalidha seetanii ilaalaa ni boolloodha. Boolloo jechuudha. Boolloon namni wallaaleen jirtanii ree boolloon beektanii. Boolloon kana fakkaata. Ni bareeda miti baay'ee bareeda. Boolloon kun kan maalti jechuun keessanii oole. Dhugaa gatii salphaadha waan qofforomti isinitti hin fakkaatina ishee. Yaadii guddaadhaan kan qofforomti jechuudha. Innaa biyya keessatti wanti salphaadhaan dhokatu kan jiru hojiin isii hojjetame garuu akkasumattidha. Kan hojjetamus akkasitti kan hojjetamus akkasumatti kan hojjetus akkasumatti jechuudha. Innaa keessa isaa kan haala kana mijatee jira, bareedee jira, miidhagee jira. Kanaadha. Akkanatti bareeda keessi isaa jechuudha. Nan gaafatina garuu kan maali akka ta'e boolloon kun kan maali akka ta'e na hin gaafatina isinin jedha. Fudhadhame qilleensa jira hin qorraa maal jedhee isinitti ganna fakkaata baay'een ifu. Innaa kanuma viidiyoon kiyya dhaamsinaan isiniif qabadhee dhufellee tanuma fakkaatte guyyaa har'aa jechuudha. Waan aarii fi isa dhugaa isinillee isin fayyada maaliif namaa naatanii akkuma isinitti hime gorsa qarshii keessan harkaan baasin yaa hojjetan malee hanga hojjetamu jechuudha. Kanumaan isiniin jechuu barbaada. Namni akka nuti yaadnu sanitti nuuf yaaduu dhabuu danda'anii barqi rakkachuus danda'an garuu immoo kana hunda turuun nana baay'ee natti dhagahame. Hojjechuudhaaf illee azaana godhan isa dhugaa dubbachuudhaaf hojii hojjechuu irratti illee baay'ee azaa ta'e mana lama kireeffatanii hojjechuudhaaf baay'ee ulfaata. Mana jireenyaa kireeffatanii mana hojii kireeffatanii hojjechuun ni ulfaata jechuudha. Kanaafiyyuu hojiin akka duubatti harka harkifatu ofiifan of godhe jechuun hin danda'a. Sun guyyaa san maallaqa san baasii kennuufii baadde har'aa maallaqa saniif jecha ni hojjetan jechuudha. Maaliif namni kamiyyuu argachuuf jecha hojjeta. Hojjetee argatuudhaaf kan hojjetus argachuudhaaf kan hojjisiisuuf argachuudhaaf yookiin fayyadamuudhaaf jechuudha. Kan hojjisiisus fayyadamaadha, kan hojjetus fayyadamaadha jechuudha. Jarri lamaan iyyuu fayyadamtoota waan ta'aniif iyyuu akkasitti hubachuudha. Kanaaf dursaa qarshii keessan hin kenninaa. Hanga qabdii kennamuun ni jira. Garuu gara laafummaadhaan gaafa kennine numatu deebi'ee rakkataan jechuudha. Nama baay'ee tokko rakkadhe sa'aatiin ani barbaadetti naaf hin dhumne akka ani barbaade naaf hin taane. Ji'a 5 adda cituu jechuun waan xiqqaa miti. Ji'a 5 jechuun guyyaa tokko miti ji'a 5 ol jechuudha. Yookiin hin hojjennu dhanii qortiin itti himanii yookiin immoo hojjetanii ittiin fufanii guyyaa tokkoon dhufanii guyyaa lammaffaa hin hafanii waan akkasiitu jira jechuudha. Innaa sababa kanaanii akkas ji'oota hedduu naarraa jirtee addaan jechuudha. Osuma keessi gadduu gaddeessummaa gochuu hin danda'u. Maaliif jennaan maallaqa si deebisuu hin danda'anii. Maallaqa si deebisanii hojjetanii si xuffatanii hojjetanii akkasitti adda addaan akka mataa turan jechuudha.
isinis irraa of tini jedha jechuun dursitanii qarshiin kennina jechuudha hanga namni sun hanga adeemsuma hojjeteen hangi isaan hojjetanii fudhatanii ni jiru garuu rakkanni gidduutti immoo waan biraa yoo isaan yaada biraan obaasanii nuti kennineefi chillaa jedhan sana booda jechuudha qarshiin gaafa harka isaanii gahu akka duraa isaanii ta'anii nu hojjeta waan ta'eef kanaaf immoo kan miidhamuu isuma nama jechuudha ganama sa'aatiin barbaadetti naaf hojjetamuu hin dandeenye waa hedduun harkaa qabe dubbachuu dandeessuudhaan wantaan karoorfadhee waan nama hojjechuu barbaadu baqa waa hedduun harkaa qabe walumaa galatti jechuudha hojiin hojjechuu barbaadu akkan barbaadetti hojjechuudhaaf na gargaaruu hin dandeenye jechuudha namni immoo waan tokko eegalee sa'aatii sanitti yoo dafee dhumatii fidha kanatti tolu hanga kana hunda turallee jedhee hin eegne garuu baay'een harkaa tursiisan jechuudha ji'a shanii ol turuu jechuun baay'ee ulfaata maasha waggaa jechuudha kanaafidhaas wanta ta'e wanti godhamu hin jiru isinillee warroonni eegaltanii hojjisiisaa jirtan dursitanii qarshii keessan baay'ee itti hin laatina isiniin jedha warroonni mana hojjetanii bakka gara garaatitti illee mana qabachuu danda'anii jechuudha keessattuu immoo ogeeyyiin mana haalanii hojjetan jedhameen beekamanii bakka garagaraatitti namni qabuu danda'a waan ta'eef hojiin sun akka isaan darbuun barbaada waan ta'eef bakka bakkatti deemanii qabdii fudhatanii qarshii fudhatanii sana booda bakka deemanii hojjetan akkasumatti fakkaatan jechuudha maaliif sunis akka nama birootti jalaa kennamuun barbaadu kunis akka jalaa hafuun barbaadu waan akkasiiti jechuudha kanaafiyyuu immoo nuti yeroo warri hojjisiisnu ni miidhamna isaan gama lachuutti gamanaas qarshii fudhatanii gamansis qarshii fudhatan waan ta'eef isaan gidduu lamatti rakkatan faayidaa isaaniitiif jecha hojjetan garuu nuti immoo namni eegaa jiru kan akka kooti namni eegaa jiru har'a borunaa eegalanii har'a borunaa fixanii jedhee namni eeggachaa jiru baay'ee miidhama jechuudha waa hedduun azaana godhanii baay'een gaddeessa dhugaa baay'een aaressi baay'een gaddeessi nama gaddisiisallee nama aarsallee jechuudha sa'aatiin ani barbaadetti naaf fixuu dhabuu isaaniitiif kan barbaadetti naaf hojjechuu dhabuu isaaniitiif hojii hir'ina qabanii osoo hin taane qaxaroo isaaniitiif dursa maallaqa kumaa kiyyaa dabarsee kennee rakkanne jedhanii na gaafatanii rakkanne jedhanii gaafannan darbaa kennameefi sana booda immoo har'a akkanatti natti taphataa jiru jechuudha. Kanaaf viidiyoon kee guyyaa irraa kanuma fakkaata hanga viidiyoo birootti walitti deemuutti nagaan naa tura maalirraa akka gahee viidiyoo ta'an hojjedha.